haleella guyyaa sanbataa bariidhaan Hamas Israa'eloota irratti raawwateen yoo xiqqaate lubbuun lammiilee Israa'el 1,200 du'an galaafatamuun isaa mirkanaa'eeti jira. Israa'el hijaaba huudhaaf jecha torbee kana Gaazaa irratti rokkeetii xiyyaaraa fi lafoodhaan duula jabaa itti banteeti jirti. Kanaanis akka aangawoonni eegumsa fayyaa Filisxeem himanitti yoo ta'e lammiileen nagaa Filisxeem 1,100 du'an kan galaafataman yoo ta'u namoonni 5,000 ol ta'an madaa'uun isaanii ibsameeti jira. Mootummaan Netanyaahuu lammiilee Filisxeem miiliyoona 2.3 bishaan nyaata ibsaa fi wantoota bu'uuraa isaan barbaachisu tokkollee akka hin arganneef irraa cufeeti jira. Kana ilaalchisuudhaan gareeleen gargaarsaa yaaddoo hamaa keessa galuu isaanii ibsaati jiran. Abbaan taayitaa humna ibsaa Gaazaa Roobii Kaleessa akka himanitti maddi enerjii tokkichi jiruu fi boba'aadhaan hojjechaa ture boba'aan dhumu isaatiin wal qabatee ifaan dhaameeti jira. Gareen doktoroota daangaa irra uggurri boba'aa akkasumas dhiheessii wal'aansa meeshaalee fayyaa kaayame akka kaafamuu gaafatan. Dubbii himaan waraana Israa'el Leetanar Korneel Joonaataan gama isaaniitiin ergaa gama viidiyootiin dabarsaniin haleellaan samii irraa Israa'el raawwatteen gamoolee mana jireenyaa kan mancaasee ta'uu mirkaneesseeti jira. Gaazaa keessatti bakka namni itti dahatuu fi dhohotu tokkolleenu hambisuun hin barbaachisu jeem. Hamas gamoolee siviilootaa keessatti socho'uu akka hin dandeenye tarkaanfii jabaa fi isaan barbadeessu irra geggeessuun murteessineeti jirra jechuun himen. Lammiileen Filisxeen 263 manneen jireenya isaanii barbadaa'uudhaan qe'ee isaaniirraa buqqa'uun mirkanaa'eeti jira. Lakkoofsi kun yeroodhaa gara yerootti dabaluu akka danda'us himamaati jira. Taateen hamaa fi fokkotaan Filisxeemota irratti bu'ee kun jalqabni isaa tarkaanfii Hamas fudhateen kan dhalatee ta'uun ibsameeti jira. But once the bombs start falling, wars are hard to contain. Israel is reinforcing its northern border with Lebanon, with concerns that Hezbollah, a Lebanese militant group that supports Hamas, could open a second front. For the people of Gaza, there's nowhere to run. The Gaza Strip is cut off, with no way in or out. Israel has also cut the power and water and says it is Wanni Hamas raawwate maali gaaffii jahuudhaaf kan haalaallu. Wayita haleellichi eegalu lammiileen Israa'el irra caalaan isaanii irrafanii turan guyyaansaa sanbata dabree ture. Guyyichi boqonnaa ta'uu isaatiin wal qabatee Yahudootni guyyaa kana akka guyyaa qulqulluutti fudhatan. Maatiiwwan lammiilee Israa'el mana isaaniitti yookaan bakka kadhannatti guyyicha kana kan dabarsan. Hiriyootni dargaggoota ta'an immoo waliin bashannanuudhaan beekaman. Haa ta'u malee ganama sanbata dabree kana rokkeetiitu isaan qunname. Haleellaa bal'aa fi qindaa akkasii ni raawwata ja'amee namni yaade tokkolleenu hin turre. Israa'el waggootaaf daangaa isii fi Filisxeemota jidduu jiru ijaarsa cimaadhaan eegaa kan turte ta'ullee haleellaa sa'aatiiwwan keessatti hanqina akka qabu mirkanaa'eeti jira. Waraabbiin viidiyoo akkamitti Hamas haleellaa qindaawaa fi walxaxaa kana Gaazaa irraa gara Israa'elotaatti akka itti raawwachuu danda'e agarsiisus gadhiifameeti jira. Namoota nagaa fi humnoota waraanaa Israa'el booji'ee fudhatees akka qabu agarsiise. Rokkeetii dhukaasuun kan eegalame akka lakkoofsa warra Yahudootaatti barii 12:30 irratti ture. Gaazaa bulchaa kan jiruu fi Israa'el, Ameerikaa fi UK'dhaan akka dhaaba shoror keessaatti ilaalamuu fi moggaafamee kan jiru dhaabbatni hidhattoota Islaamaa Hamas tarsiimoo kana irra deddeebiin fayyadamuudhaan beekama. Rokkeetiiwwan jalqaba irratti dhukaafaman sirna ittisa Misaa'eelaa ammayyaa'oo bira qaxxaamuruudhaan tarkaanfii jabaa fudhateeti jira. Israa'eloota 1,200 galaafachuu danda'u isaa mirkanaa'e. Waggoota 50 keessatti tarkaanfii jabaa fi hamaan akkanaa Israa'eloota yoo qunnamu inni kun isa jalqabaati jaami. Haa ta'u malee maali dhimmi isaa waliin buusu gaaffii ja'uuf deebiin barbaachisaadha. Namoonni hedduun wal dhabdeen jaroota lameen kana maalirraa madda gaaffii ja'uu kaasan. Qalloo miidiyaan arraan tana qabxiiwwan kanneen irratti deebii qabatee dhiyaateeti jira.
kabajamtoota hordoftoota keenya bakka jirtaniin nu hordofaa akka nu faana turtan isin afeerram subscribe gochuudhaan like share gochuudhaan waliin gahaa akkanumattuu qalloo miidiyaa gabbisuuf guddisuudhaaf yaada keessan comment irratti nu haayaa jennam nu faana turaa. It's day 6 of the war in Gaza and Israel. Here's where things stand. The death toll keeps rising. These are the figures on Thursday afternoon. Israel is continuing its air assault on Gaza after Hamas fighters attacked Israel last week. Haleellaan garee hidhattoota Filisxeem Hamas Sambata dabre onkololeessa torba bara 2023 Israa'el irratti raawwate yoo madaalamu akkaan ulfaataa fi jeequmsa hamaa qaxanaasanii fi addunyaatti yaaddoo kan buuse ta'uun mirkanaa'eeti jira. Haleellaan akeekkachiisa yookaan mallattoo tokko maleetti dagachiisuudhaan Israa'eloota qunnamee kun tasa kan dhalate miti. Qocoloota waggoota kurnan hedduudhaaf Israa'elii fi Filisxeem jidduu turen kan dhalate ta'uun ni beekama. Hamas waan haleellaa kana raawwateef sababoota hedduus ni eera. Mee qabxiiwwan afran takko qalloo miidiyaan isin biraan haa geeyu. Hulaan Gaazaadhaa dheerinaan kiiloomeetira 40 takka bal'inni isaa immoo kiiloomeetira 10 qofa kan qabudha. Gaazaan Israa'el Masrii fi galaana Meeditiraaniyaan jidduutti bakka argamtudha. Addunyaa teenya irratti lafa xiqqoo ummanni baay'een irra jiraatu ja'amee bakki galmooyte Gaazaadha. Sababninis ummatni miiliyoona 2.3 ta'an bakka itti qubatanii jiraatanidha. Daangaan Filisxeem karaa West Baankii fi baha Yerusaalem irraa kan hundaa'edha. Akka ragaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii agarsiisutti yoo ta'e ummanni Gaazaa 80 kan ta'an deeggarsa idil addunyaatiin jiraatu. Inuma miiliyoona 1 ol kan ta'an ummata soorata guyyaa deeggarsarraa argatudha jaa. Haalli kun jireenya naannoo kana hamaa fi ulfaataa ta'uu agarsiisa. Ragaan UN akka akeekutti yoo ta'e bara 2021 keessa ummanni Gaazaa guyyatti sa'aatii 13 qofaaf ibsa argata. Dhaabbatni fayyaa addunyaa WHO immoo namni tokko guyyatti bishaan dhugaatii dhiqannaa fi nyaata itti bilcheeffatu yoo xiqqaate leetira 100 argachuu qaba jechuudhaan kaayam. Ummanni Gaazaa giddu galeessaan bishaan leetira 88 qofa argachuun beekaman. Israa'el qilleensaa fi qarqara galaana Gaazaa abbummaadhaan meeshaalee fi namoota ba'anii fi seenan to'achuu fi daangaa irratti kaayuudhaan beekamti. Masriinis garaa daangaa isiitiin namoota seenanii fi bahan ni to'atti. Kun nageenya biyya isaaniitiif murteessaa ta'uus ni amanan. Amma Israa'el haleellaa Sanbata dabre haloo bahaatii jirti. Gaazaa guutumatti ifa harka galchuudhaaf duula labsite. Nyaatni, bishaan, boba'aa, ifaa fi wantootni bu'uura kana fakkaatan akka hin seenne gooteeti jirti. Gaazaa bara 2007 irraa kaasee Hamas jalatti bakka bulaa jirtudha. Bara 2014 Israa'el erga Hamas waliin walitti bu'insa keessa seenteen booda akka warri Hamas haleellaa hamaa qilleensarraan hin raawwanneef lafoodhaanis lo'anii akka hin seenne gochuuf Gaazaa naanneessitee daangeessiteeti jirti. Daangaan Israa'el keessaa kun lafa jireenyaa fi qonna ummataatti dhiphisteeti jirti. A recent Israeli police raid on Jerusalem's Al-Aqsa Mosque during Ramadan has triggered a furious reaction from Palestinians and the wider Arab. Qabxii guddoon Israa'elii fi Filisxeem wallolchiisan keessaa inni tokko masjida Al-Aqsaadha. Baha Yerusaalemitti kan argamu masjidni Al-Aqsaa dhimmoota Israa'elii fi Filisxeem walitti buusuudhaan beekaman keessaa hangafummaan kaa'amam. Bakka ol ka'aa irratti kan argamu masjidni kun amantii Islaamaa keessatti iddoo eebbifamaaf jaalatamaa sadarkaa sadaffaa irratti kaayamee jirudha. Warra Israa'el birattis iddoon kun akka waan bakka qulqulluutti beekama. Hamas wayita haleellaa Sanbataa raawwateen booda sagalee waraabame keessatti dursaan damee waraana Hamas Muhammad al-Daa'if tarkaanfiin kun haleellaa guyyuu masjida Al-Aqsaa irratti raawwatuuf haloo bahuuf kan fudhatamedha jedhama.
warri Israa'el guyya guyyatti haleellaa ni raawwatu. Mooraa masjiida Al-Aqsaa keessattis nabiyyi keenya ni arrabsu jechuudhaan ifoomse. Dhiheenya kana leellistootni amantii Israa'el mooraa kana daawwachuu heddummeessan. Haalli kun warra Filisxeemotaatiif yaaddoo guddaa uume. Mooraa kana keessatti walitti bu'insi amantoota Filisxeemii fi humnoota nageenya Israa'el gidduutti irra deddeebiin ni mudata. Fakkeenyaaf Ebla Dabre poolisiin Israa'el sirna amantii mooraa kana keessatti gaggeeffamu dura dhaabbachuuf boombiif meeshaa waraanaa qabatanii weeraranii turan. Bara 2021 sababa weerara kanaan guyyaa 10 lolli Israa'elii fi Hamas gidduutti gaggeeffamees ture. Qondaalli gameessi Hamas kan Libaanoon keessa jiru Osama Hamdan akka himanitti yoo ta'e fadhii fi dantaan mootummaan Israa'el masgiida kanarraa qabu yaaddoo guddaa nutti uuma jaan. Jijjiiramni naannoo kanatti mudannaan balaatu uumamam kanarratti obsuu hin dandeenyu jechuudhaanis amantii fi iddoon salaataa guddaan kun Filisxeemiif maal jechuu akka ta'e himan. Aangaa'onni Israa'el ammoo fuula kanatti walabummaa amantoota mirkaneessuudhaaf kutannoo akka qaban ibsan. Waraana bara 1967 booda Israa'el wayita lafa hedduu qabattu lakkoofsi qubattoota Yahudoota keessattuu West Bank keessatti akkaan dabaluu ragaawwan jiran ni agarsiisan. Ragaan dhaabbata biyyoota gamtoomanirraa argame akka agarsiisutti yoo ta'e bara 2022 keessa lakkoofsi Yahudoota bakkeewwan Israa'el qabatte keessa jiraatan gara 700,000tti ol guddateeti jira. UN fi biyyootni addunyaan hedduun qubsumni kun akkaataa seera idil addunyaan seera ala ta'uu ibsu. Mootummaan Israa'el ammoo kana hin fudhatu. Bara kana haleellaan fiinxaaleeyyii qubattoota Israa'eliin West Bank keessatti lammiilee nagaa Filisxeem irratti ga'u akkaan bara itti dabalee ture. Ji'a tokkootti haleellaawwan 100 ol ta'an Israa'eloonni Filisxeemota irratti raawwachuu ragaan UN irraa argame ni mirkaneessa. Sababa kanaan jalqaba bara 2022 irraa eegalee namoonni 400 caalan qe'ee isaanii irraa dhiibamuu akka hin oollees ni mul'isa. Qondaalli Hamas Osama Hamdan sodaan Filisxeem guyyaa tokko Israa'el dhibdee West Bank keessaa lammiilee Filisxeem dugugdee baastii kan jiru ta'uu agarsiisa. Kabajamtoota hordoftoota keenya qalloo miidiyaan qabiyyeesaa tulluun maal jettiin yaada bu'uura wal dhabdee Israa'elii fi Filisxeemotaa irratti balballoomsaa jira. Ammas akka hordoftan kabajaan isin afeeraa qalloo miidiyaa subscribe gochuu hin dagatinaa jenna. Gaza bulchaa kan jiru Hamas Israa'el Ameerikaa fi UK'dhaan shorar keessaa ja'amuun moggaafamee jira. Ta'us dhaabbatni hidhattoota Islaamaa Hamas tibba kana rokkeetii jabaadhaan Israa'el wayita haleelan yeroo jalqabaatiif lammiilee Israa'el lakkoofsaan hedduu ta'an galaafachuu danda'aniiti jiran. Sodaa olaanaa uumuu kan danda'an yoo ta'u birmannaa meeshaawwan waraana Ameerikaa dabalatee Jarman, Faransaay fi Ingiliz akka bira dhaabbatan dirqisiisanii jiran. Kana biraas dabree mootummaa coomsaa fi yeroo muddamaa jiru paartileen Israa'el mormitoota turan qindaa'uudhaan akka waliin dhaabbatanii fi mootummaa coomsaa hundeessaniif dirqisiiseeti jira. Israa'elootni seenaa isaanii keessatti yeroo rifatanii fi Filisxeemota sodaatan inni kun isa guddatti galmaa'eeti jira. Waggoota 50 dabre lolli jabaa fi qindaawaan akkanaa nuqunnamee hin beeku jechuudhaan ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahuun dubbataniiti jiran. Ameerikaanis taanaan waan dandeenyu maran isaan cinaa jirra jechuudhaan gara pirezidaantii isaanii Joe Bideniin mirkaneessan. Haa ta'uuti tarkaanfii jabaa fi qindaawaa kana Hamas akkamiin bifa milkaa'een raawwachuu danda'e gaaffii namoota hedduuti. Sababniinis Israa'eloonni gama tikaa fi odeeffannootiin addunyaarraa sadarkaa tokkoffaa irratti akka jiranitti iflaalan. Addunyaanis bifa saniin isaan fudhatan. Funyaan tikaa fi raayyaa ittisa Israa'el jala ta'uudhaan rokkeetiiwwan kumaatamaan lakkaa'aman kana sossoosuu sassaabuu fi gara Gaazaa galchuun akkamiin danda'ame gaaffii hin hiikamiin. Haleellaawwan kunis haleellaa
waggoota 50 dura bara 1973 lola Arabootaa fi Israa'el ja'amu Yom Kippur ja'amuudhaan yaamamuun guyyaa wal fakkaataa irratti raawwachuun isaa hibbootiheeti jiran. Miidiyaaleen Israa'el gaaffii jabaa fi hatattamaa kaasaatii jiran mee tikni keenya mee maddi odeeffannoo waraana keenya eessa jiran raayyaan ittisa biyyaa yeroo kana hunda maal gochaa ture jechuudhaan gaafatan. Hamas used power paragliders like this as a way to evade Israel's air defenses in the shocking cross-border attack. It's believed to be the first time paragliders have been used as an instrument of war. Haleellaa qilleensaa Tel Aviv kan Gaazaa irraa fageenya kiiloomeetira 60 irratti argamturraa dhagahamu kun eegalame. Magaalota haleellaan itti raawwatame irraa battaluma san arri mul'achuu eegale. Haleellaan rokkeetii cimaa wayita itti fufe loltootni dallaa Gaazaa cimaa cabsanii seenuudhaan tarkaanfii jabaa fudhachuun lammiilee Israa'elii fi humna waraana isaanii booji'uudhaan fudhatan. Israa'el jiraattota isii bara 2005 kaastee Gaazaa keessaa hambaaftullee naannoo qilleensa daangaa waloo fi qarqara galaanaa san isiitu to'ata ture. Naannoolee sanitti eegumsa waraanaa idilee ni gaggeessiti. Kanaan alattis kaameeraa fi seensaroota neetworkii weerara ittisan kaayuudhaan to'achaatii turte. Haa ta'uuti kun hundinuu lammiilee Israa'el oolchuun dandeenye. Guyyaa sanbataa dabre Hamas tarkaanfii jabaa fudhachuudhaan dallee isaanii cabsee haleeleetii jira. Loltootni Hamas tokko guutumatti dallaa cabsanii seenuudhaaf yoo yaalan mul'ate. Waraabbiin viidiyoo tokko akka agarsiisutti yoo ta'e loltootni meeshaa paaraashuutiitii fakkaatuun dallaa gubbaan balali'anii yoo seenanii fi bidiruudhaan gara Israa'el qaxxaamuranii yoo cahan agarsiise. Humni raayyaa ittisa Israa'el Hamas daangaa galaanaa irratti dooniiwwan dhaabuudhaan gara Israa'el seenuus himeetii jira. Iddoowwan 27tti tarkaanfii jabaa fi haleellaa fudhachuu kan danda'e yoo ta'u waldura dhaabbannaadhaan lola olaanaas geggeessaniiti jiran. Gara Israa'el kiiloomeetira 43 ol seenuudhaan miidhaa geessisuunis mirkanaaweetii jira. Residents in shock are asking why. I got married this year, says Yahya Lahwel. What did I do? What have we done? You destroyed an entire neighborhood. He says he never fired a rocket. Haala qabatamaa ammaan tana jiruun Israa'el mootummaa cehumsaa hundeeffachuu dandeesseetii jirti. Ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahuun lola hamaa keessa jirra jechuudhaan wayita ibsanii jiran kanatti. Lolli ammaan tana Gaazaatti Filisxeemii fi Israa'eloota jidduutti gaggeeffamaa jiru. Addunyaa bakka lamatti qooduu kan danda'e yoo ta'u biyyoonni gurguddoon akka Ameerikaa, Jarman, Ingilizii fi Faransaay Yukireeniif gamtaa Awurooppaa dabalatee guutumaa guutuutti deeggartoota Israa'el yoo ta'u biitii jalqabarratti Hamas deeggaruu jirtu. Hanga yoona ifatti mirkaneessite. Iiraan qofa tajaajiltii jirti. Biyyootni akka Raashaa, Chaayinaa immoo nagaan akka bu'uu barbaadan. Kuweet maanguddummaa jalqabuu ifoomsituus milkaa'inni isaa hamma yoonaa hin mul'anne. Saudi Arabiyaanis lammiileen nagaa akka eeggamu gaafachaa jirti. Haala walitti bu'iinsa kana hordofaa jiraachuus ifoomsite. Masriinis maanguddummaan akka xumuramu barbaaddi. Qofa walitti bu'iinsi kun addunyaa bakka lamatti qooduu ni danda'e jedhamee shakkameetii jira. Tilmaamootni xiinxaltoota siyaasaa fi loltoota akka mirkaneessanitti yoo ta'e amma dhimmi Yuukireenii fi Raashaa dagatamee Filisxeemii fi Israa'el ijoo dubbii addunyaa teenyaa tahuu danda'eetii jira jechuun ifoomsan. Qalloo miidiyaan olii bulii Israa'elii Filisxeem jidduu jiru hordofuun gabaasota babal'oo isin biraan kan ga'u tahuu gamanumaan ifoomsam nufaana turuu keessaniif allama ganjannam. Tulluun maal jetti hordofaa kan turtan. Qalloo miidiyaa yeroo mara bakka hundatti ni argama. Subscribe gochuun nu michoonfadhaa jenna.